qabsoo Oromoo keessatti nama aarsaa guddaa kafale dargaggoo Tasfaayee Bookaa wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Egaa dargaggoon kunis nama murtii waggaa guutuu yookiin immoo nama murtii umrii guutuu irratti murtaa'ee turedha. Har'a immoo kunoo anaaf masii gidduutti argama. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegale. Eeyyanii Tasfaayee Bookaa erkoo baay'een keessan tarii ni beektu ta'a. Keessattuu ijoolleen naannoo Shawaa Lixaa jiran naannoo Amboo Jalduu baay'inaan ni beeku. Akkasumas magaalaa Finfinnee keessatti jechaadha. Har'a egaa haala addaatiin isa kee affeerannee mudannoof muuxannoo isaa akka nu qoodu haala amma keessa jirruu fi keessa dabarre maal fakkaata kan jedhu sanis wajjin turtii taasisuuf jenna. Irra deebitiin anaa dhufu baga nagaan dhufte siin jenna. Baga nagaa eegdan siin jedhamas. Egaa Tasfaayeen kan ittiin beekamu keessaa tokko sochiiwwan qeerroo kanaan dura baroota 1990 keessa turaniin baay'ee beekama. Barumsa isaas yeroo adda addaatti addaan kutuu qofas miti baratanii fixuun akka danda'amu nama nu agarsiise. Bu'aa bahii hedduu keessas darbuutiin barumsa isaa yuunivarsiitii nama xumure. Baay'ee qormaatawwan jireenyaa hedduu keessaa nama darbee dhaabbatee deemudha. Namni egaa yoo laallamu waan baay'ee baatee deemaa sana hunda akka nu qooduuf asitti affeeranne. Nama dhiheenyatti Hacaaluu Hundeessaa wajjiniin qabsoowwan kanaan dura taasisaa turaniin wal beekudha. Meegaa waan baay'ee irraa haasofna. Egaa mee waa'ee bara 1997 sana haasofna. Filannoo booda mormiiwwan turan rakkoowwan turan siin gara mana hidhaatti akka seentu si taasiseeti jira. Sana duras hidhamaa turte. Mee bara 1997 irraa kaan akkam ture akkamitti yaadatta? Okay. Qabsoon siyaasaa Oromoo kan jalqabaa kun qabsoon siyaasaa Oromoo ammayyaa kan jalqabaa kan inni jalqabu irra guddaan transition yookaan isa bara mootummaa ce'umsaa kan jedhan sanirraayi ABO'n chaartarii keessa chaartera dhiitee akka baheen qabsoon Oromoo xiqqoo laafee ture. Gubachuu bosona Baalee hordofee yeroo sanitti ana baay'ee xiqqaadha. 93 jechaan kutuma sadii baraanii Irphaa Gaanfurree fa'aa yeroo gubattee Abosoloo Baaleedhanii sirba warraaqsaa isaan moodelii keenya. Qabsoon warraaqsaa barattootaa yuunivarsiitii garaagaraa keessatti yeroo san jalqabanii turanii. Barattoonni garaagaraa qabsoo abbaa biyyummaa Oromoo gaaffii saba Oromoo karaa warraaqsa karaarraa Roman Restoration of Rights waan jedhamu saniin jalqabanii barattoonni wareegamaa turanis hedduudha. Sanumarraan 96 teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneedhaa gara Adaamaatti akka jijjiiramu yeroo gaafatan yeroo eeyyamamu san ani barataa kutaa 9 Reefuna Iskuulii seenaa adda mormiin kun ka'ee waldaa Macaaf Tuulamaatiin deeggarama. Anis sochiidhuma san keessatti hirmaadheen fincila mana barumsaa Jalduu sadarkaa lammaffaa gaafas amma mana barumsaa Koloniyaa Lama Qixxeessaa maqaa jedhamu qaba. Achitti fincila kaasne fincila san olaantummaadhaan warra hogganu keessa jirte jedhamee hidhaatti darbame achi akkasittan yeroo jedhame amma darbeera omtu namni si gaafatu hin jiru keessa turte moo atiin turre fincilicha tureera malee akkamitti turre amma namni si gaafatu waan hin jirre bilisaan haasa'u mana hidhaatti si galchan mana hidhaa sinu galchanii yeroo jalqabaati 96 mana hidhaa seene 97 mana barumsaa irraa hin turre nuti. Mana barumsa irraan urkanii filannoota ture. Duula na filannoo geggeessaa turre. Indoona Jalduu sanitti yeroo isaan kan dorgomanii paarlaamaadhaaf dubartiitu dorgome. Dubartii baay'ee cimtuu addee Dirribee Ergaa jedhamu dhiyoo boqotanii. Isaan paarlaamaadhaaf dorgomanii sochii garaagaraa duula na filadhaa achitti geggeessaa turre. Yeroo inni keenya yeroo isaan Paartii kamiif dorgomaa turani? Paartii Kaafaa'u bakka bu'anii dorgomaa turani. Yeroo isaan Kaafaa'uun akka baandii fa'aa qaba ture. Yeroo sanitti baandii ijoolleen boo dhufanii kiboorrisii kan taphatu Taamiraat Kabbadaa Hacaaluudha muuziqaa isa jalqabaa kan hojjetedha. Amma
biyya hambaa jira. Isaan faadha sirba sagaleedhaan kan sirban hiriyoonni keenya gaafasii simmanni dayyaa safaa turani. Minaat mucaan jedhamtu fa'aa ture 60 kan jedhamu fa'aa jira. So akkasii sochiisan irra turre miseensonni kaafa'uu baay'eenis sababa saniin shawaa lixaa irratti paarlaamaa mo'atanii miseensa paarlaamaa ta'aniiru. 1997 akkuma masiin jettee hidhamtee turte. Yeroo sanatti yoo akkam ture sababa maaliitiin hidhamtee turte? Namni baay'een hidhamaa ture eeguu sanatti garuu akkamitti yaadatta 1997? Okay. Yaa 19 Normally 1997 hidhameeraani. 1996 hidhamtee yeroo meeqa turtee baate? Yoo xiqqaate gara faayila 23 mannidha manuma kooti jechuun ni danda'ama. 97 filannoon fuulduraatti gaafa ta'u jaldutti baandiin siin jedhe kun duula na filadhaaf gaafa dhufanii achitti hidhattoota kora bittinneessa Oromiyaa kan jedhamu jira gaafas isa jaratti gallakkisanii jara tumsiisanii anaan immoo dursanii ji'a tokko natti murteessanii jireetti na ergan. Yeroo isaaniis jechaadha. Wanti gaafas ture akka irraa kana salphaa hin turre nama agartee jiruuf jireenya isaatti murteesse nama agartee dantaa dhuunfaa isaatiif osoo hin jenne dantaa uummata isaatiif dursa kenne qofaatu waan salun dura ija jabaatee dhaabbata. Wanti hunduu akkuma salphaa miti jechaadha. Gabaan siyaasaa biraan hin jiru gaafas mootummaa jala dhaabbachuuf dantaa uummata ofiitiif nama of kenne jechaadha. Lubbuu isaa dabalatee jiruuf jireenya isaa dabarsee kenne nama of kenne sanumaan nama siyaasa Oromoo keessatti qabsoowwan jajjabaa akkasii ture bara ce'umsa boodas 93 97 aga 96 kana fakkaata jechuudha. Kan daawwachaa jirtan qophii keenya poodkaastii Soofumarii keessummaan keenya har'aa immoo dargaggoo Tasfaayee Bookaa Hirkootii hanga xumuraatti akkan waliin turtaniif gamanmaa affeerraa isinii goona. Kanneen maatii miidiyaa Soofumarii hin taane immoo asumaan akka sabiskiraayib gootan isin affeerraa hanga xumuraatti ni waliin turaasin. 1997 mana hidhaatti ni buutee sana booda immoo yeroo dheeraaf hidhamtees turte jechaadha. Waggaa meeqaaf turte achi gaafa immoo si qaban kutaa meeqa barataa turte? 97 mana barumsa irra turre Orkaane 98 mana barumsaatti gaafa deebinu ammas fincilli lammataa dho jechaadha. Inni kun fincila barattoota Oromoo maqaan jiru kan ba'eef guyyaan itti jaagamaan du'e sun ifaalle kan itti kabajaman kan itti uumame jechaadha. 98 jaagamaan akka du'een torbee tokko booda mana barumsa jallu sadarkaa lammaffaatti fincila jabaan dhu'e sanumaan barattoonni 3 nu bira du'anii qaama nageenyaa keessaa poolisiin tokko ni du'e. Ajandaa oduu miidiyaa barasanii ta'e gaafas gaazexaa reediyoo VOA sagalee bilisummaa Oromoo miidiyaan biyya keessatti gaafas biroodkaastiin akkasitti kan dhuunfaa baay'een isaanii jiranii garuu mataa gaazexaa gaafas Finfinnee keessatti afaan Amaarinyaatiin maxxanfamanii fuulbarruu ta'e Parlama keessatti illee waan san mallasaan kan irraa dubbate. Bara sanitti mallasaan waan akkana dubbachuun waan akka ajaa'ibaatti ilaalama beekadhu. Waa'ee ganda tokko jalduurratti barattoonni 3 du'an gaafa kaafaawwan waan akkana paarlaamaa irratti dhiyeessu isa waa'ee barattoota du'anii dhiiseen immoo barattoonni poolisii isaanii jalduurratti gara jabinaan ajjeesanii jedhee kan dubbate. Gaafas immoo piidoon waan akkanaa yoo waan mallasaan dubbate waan intelligensiin olaanaan guddaan isaanii dubbate akka malee sodaatan. So nuti gaafas miliqnee jirra baajata guddaa ramadanii akka malee nu barbaada turanis nuun arganne boodarra 99 to'atamne karchallee gallamma jechuudha. Ajjecha saniin himatamne saniin murtiin umurii guutuu nurratti darbe jechuudha. Poolisii eessatti hidhamtan yeroo sana? Ambootti hidhamne. Karchallee Amboo.
Hacaaluu faana akkamitti wal argitan? Hacaaluu faana 96 yeroo dura dhameen achitti Hacaaluu faatiin wal bare. So Hacaaluu faatiin manadhaatti wal barre. Innis yeroo sana manadhaa ture? 99? Manadhaa ture. Hacaaluu Urgeessaa Dammanaa Dajaneefaa kan jedhaman jiru yeroo inni isaa bira. Isaanis achitti hidhamanii murtii malee yeroo dheeraadhaaf mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin achi taa'aa turanii yeroo isaan achitti wal barre. Mana hidhaa keessatti yogguu jirtutti barumsa kee yoo akkam goote haala maaliitiin barachaa turte? Maatirikis achumatti fudhattee natti fakkaata. Akkam ture? Kutaa 9 kanatti yeroo sadiin deebi'ee jallutti mana barumsaa irra na jiranii boodarra gaafa murtiin irratti darbu gaafa mana hidhaa san seenu mana hidhaa amboo gaafa seennu manni barumsaa achi keessa hin jiru amma kutaa qubee qofaa barsiisu boodarra achi Hacaaluu fi hiriyoonni isaa Guddisaa kan jedhamu fa'aa ture amma biyya kana keessa jiru namoota achi keessatti hidhaman namni carraa garaa garaatiin akka tasaa hidhama mul'ata barnoota osoo hin qabu kaan immoo osoo barnoota hin qabaatiin kan hidhaman jiru isaan achi keessatti barsiisaa turanii biiroon barnoota Shawaa Lixaas eeyyamee sochii Hacaaluu fi hiriyoonni Hacaaluu fa'aa godhaniif nuti mataa keenya hin goone haayiskuuliin achi keessatti baname boodarra guutuu Oromiyaati. Qaallitti irraayyuu ijoolleen Oromoo barnoota irra hidhaman baay'ee barnoota isaanii ittiin qaxalee kan ta'an yeroo jalqabaatiif mana hidhaa sochii Haceenfaa godhaniin Haceenfaa wajjin ta'an namoota garaa garaa soorettiin katamaa sanillee addee Abbabachifaa waan hin taane irratti odeessu ishiin nama cimtuudha. Deeggarsa ishiin goote manni barumsaa achitti saaqame guutuu Oromiyaati. Karchallee Oromiyaa keessa jiran hundarra daa'imni odoo barnoota xumuriin osoo barachaa jiranii akka carraa isaanii hidhamaniif dhufanii achitti baratanii anis achi keessatti kutaa 9 fi 10 baradhe ijoolleen baay'een achitti baratan amma dhufanii achitti baratan amma iddoo guddaa kan jiran jiru manni barumsaa sun immoo akka achi keessatti saaqamuuf gaheen Hacaaluu fi hiriyoota isaa guddaa ture seenarraa galata qabachuu barbaada. Achi keessatti kutaa 12 bara kam xumurtee qabxiinsi dhufee akkam ture akkamitti immoo gara yuunivarsiitii seentee murtiin umrii guutuu akkamitti jijjiirame kana hundayyuu dhagoo fedha uummanni keenya. Boodarra murtiin umriin irratti darbe kun Oromiyaa oliyyannoo waan jedhamu jira. Ergaan yeroo baay'ee hidhame booda gara waggaa 10tti naa deebi'e namni waggaa 10 hidhame kan ammoo yoo amala gaarii agarsiise 2 waan jedhamudha mabaa saniifin waggaa 7 gaafa hidhamna ba'e sila dhiifama jedhanii kan gadhiisan tokko jira. 10 namni hidhame 5 hidhameen ba'a sanna dhorkataa sanniin hin baane amala gaarii agarsiise sanaan fixee sanaan kutaa 9 fi 10 baradhee qabxii gaarii fidee 11 sochii keessatti baradheen gaafa 12 yeroon baradhu ba'e sun immoo amma filannoo lammaffaa inni kun natti fakkaata. Ergan ba'e 2005 ture inni 2002. 2002. Lama yeroo mallasaan jiru. Ittiin 2002 torba natti fakkaata achi booda. 2 ture achi booda. 2007 san ani caffeedhaaf jallutti dorgomeen ture. Ergan ba'eeyyuu. Kaafaa bakka buute. Miseensa kaafaa buute. 2 osoo hin baradhu. Atam miseensa kaafaa buute moo yeroo isaan dura miseensa bahan ture. Booda erga mana dhaati ba'e abaawwan Itoophiyaa keessatti humna takkitti hin qabu. Qaama wajjin sochoosu hin jiru. Ammas kaafaa uffannaa wanti ta'e achi isa waggaa 10 kana dorgomeen ture jechaadha. Mana dhaati ba'e osoo hin taa'e kutaa 12 barachaa osoo hin jiru. Isa immoo kutaa 12 odoon baradhu akka inni dorgomeen beeku mana barumsaatti na rakkisaa turan. Maatirikii kutaa 12 waggaan qorama jechaadha. Sagaleen guutummaa guututti hatame waggaa sanii. Filannoon sun darbee ji'a 7-8 booda fincilli amma jijjiirama kana fide ka'e. Nama takkitti paarlaamaan galchine isaan. Abbaa eenyummaa kan jedhan tokko qofaatu finfinnee kana paarlaamaa gale. Dhohiinsi ginciitii ka'e. Dorgomeen ture. So gaasanii kutaa 12 buraayyuutti biratti baatame. Achi warri buraayyuu kan bolchan hoggaasan sagalee kana narraa bituudhaaf
Na waliin tadaraaddaraa turan. Sagaleen hin Amma gurguramaa. birriidhaaf bilisiginnaa deeggarta hoggaa namoonni namaan jedhu bilisiginnaan I don't know bilisiginnaa nama bitu nagarreen. Garuu gaafa birriin baay'ee vaayiluu qabu bituu hin danda'amu namni akkuma argetti sooromuun illee salphaan turretti ani gabaaf dhiyaadhee of gurguruu dideera jechaadha. Sagalee gurguradhu si galee amma sani bilisiginnaa waan nama bitu natti hin fakkaatan. Bilisiginnaan nama qaaliin beeku iyyuu. Hin beeku? Odoo beekee hin bita ture kaa. Namni bilisiginnaan na bituuf gabaaf nan dhiyeessine. So gaafas gabaaf dhiyaannee kan dinne gaafas malee har'a miti jechuudha. Yeroo baay'ee mi'aa turtetti iyyuu hin gurgurree maaltu? Umuriin koo manadhaa keessatti dhume jireenya tokko osoo hin qabaatiin maallaqa tokko osoo hin qabaatiin achi bahee osoo hin boqotiin barnootas barachaa ammas kaafaa wajjin dorgommii seenee wayitan jirutti gabaan naaf dhiyaate. Kaafaa hodhiisi koosii binnaa jedhan. Ifaan ifatti nama miti kantiibaan katamaa sanii. Mana barumsaatti na rakkisu fayyuu. Mana barumsaa keessatti. Adda waayee wajjin ta'edha yeroo sana. Sagalee nama gurgurattee deemtaati. Sagalee kee gurgurattaa. Meeqa immoo gatiin isaa? Miidiyaa irratti si lafa lafisuu danda'u waan tokko tokko. Gatiin isaa meeqa? Agaabbi nuti. Jalqabuma irratti waan an diduuf. Gatii biratti. Lafuma Oromootiin nama sossobuu danda'u. Gatii biraanuu isaan hin geenyaan. Ndidde jechaadha. Ejjennoo kee hanga tokko nan beeka. Bu'aa bahii jireenyaa keessattuu qabsoo Oromootiin wal qabsiisee jiru kana baay'ee hadhaasaa dhadhamteerta jedhee namoota yaadu dargaggoota yaadu keessaa tokkodha. Egaa akkuma beekamu immoo namni keenyas miidiyaan keenyas akkasitti namoota akkasii barbaadee illee dhiyeessee maal keessa dabartee akkam ture kan jedhu sanallee baay'een jiru. Tarigaa beekumsa dhabuurraa yookiin namni akkuma wal beekutti ta'uu danda'a. Anis waan mas beekuuf asii waame aktuaalii sanuma. Hanqina beekumsaa dhabuurraa natti fakkaata malee I think namni akka keetii kun wanti baay'ee irraa baratamu baay'eetu jira jedhee yaadani. Waan baay'ee nu kaasaartaa waa'ee bara 1990 keessa haasaati jirra. Barri sun bara keessattuu 97 as fincillis baay'ee cimee yerootti deemedha. Sana booda immoo fincila barattoota gincii booda ammoo daranuu hammaate jijjiiramni kunis dhiibaa dhufee as geenye. As geenye ammoo waan baay'ee haasa'u jira waa'ee ammaa kana. Garuu isa yuunivarsiitii Finfinneetti akka barattees dhaga'eera. Digirii kee jalqabaa ammoo wantiin barattee fi akkamitti yuunivarsiitii sana keessatti dabarsitee kan jedhu si gaafachuun barbaada. Maaliifi waa'ee namoonni tarii itoo hin beekin akkaataan itti haasa'amu jira. Namoonni baay'een tarii waanuma barattee se'uu laata jedhee yaada. Alright. Mana akka kutaa 12 Buraayyuttaan baradhan siin jedheera bara filannoo sanii achi na rakkisaa ture mana barumsaa keessatti barattoota jara bara filannoo waan ta'eef isaan immoo dorgomeen jira. Chaalenjii qabaa mana barumsaa keessattis baay'ee deddeebi'aan turre akkan hin qoramne sana dhorkuu yaalanitti ture baay'ee sin dubbifne baay'ee hin baranne akkuma fedhetti qabxii seensa yuunivarsiitii argadhee Addis Ababa yuunivarsiitii na dhaqqabee seenee Geography and Environmental Study waan jedhamu achi baradhee eebbifame. Yeroon yuunivarsiitii san keessa jiru warraaqsi barattootaa ni jijjiirama kana fida suni sochii hamaa keessa ture. Chaalenjii baay'ee qaba. Akka lammata hin hidhamneef of eeggannoo cimaan gochaa ture. Barumsitii fixuuf. Barnoota kiyya cinaatti aga'umna karaa danda'amuun immoo fincilicha gaggeeffamaa ture san tumsaan ture. Keessan jechaadha. Mudannoon yeroo sanatti addatti si mudatee hin jiru yuunivarsiitii keessatti? Yuunivarsiitii keessatti yeroo san garee tokkotti ture qabsaa fakkaatanii icciitii qabsaa'otaa kan basabbasantu jira. Gareen sun dhugaadhaan natti ergamee ture. Ani immoo garee san dursee waan hin beekuuf akkasitti isaan irraa of eegee hidhamuu jala bahe. Gowwoomsanii nama hidhuu tooftaadhaan isaan wayyaanee faana hojjetu
sobanii taasiste ati nama cimaa turte maarree naan jedhu dhufee tokko natti erganii miidiyaa akkanaa farrasii bilbilaa yaalin irratti geggeessanii ani waan akkanaa haasofaa miidiyaa akkanarras fincilli maalirra jira jedhanii na gaafate. Asuma aannan beeka dursee waan an baannaneef na jedhuu hin dandeenya goodadhaas qabanii naniine akkasittan jedhama. Akkasumatti xumurte. Waggaa meeqa baratte yuunivarsiitii? Waggaa 3. Ani sirumas because siyaasa kana keessatti bal'inaan waan hirmaatuuf tarii political science qorattaa laata jedhee yaadeeraanis. Gaafa departmentii barbaadde galte? Silaa osoo baradhee shaggaa ture. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofumar podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Warroonni maatiin taanis miidiyaa keenya subscribe godhaa maatii taa'aa isiniin jennaa. Keessummaan keenya guyyaarraas dargaggoo qabsaa'aa Tasfaayee Bookaatii isa wajjin turtii bareedaa taasisutti jirra. Hamma sagantaa keenya dhuma nu faana tura. Haasaa keessatti duratti baay'een keenya kan beeknu Simmanyi Dayyaasaa yookiin maqaa qabsootiin kan beekamtullee Falmattuu Dayyaasaati. Yeroo sana baandiin jallu keessa ture sanarratti akka hirmaataa turan nu kaasaa turte. Hiriyyummaa illee walii qabdan dhaga'een jira. Akkamitti gargar baatan? Egaati abaa'oo turte sana booda immoo gara kaafaa dhufte. Isheen immoo otoo gara kaafaatti dhufini gara bosonaa kuttee moo akkamitti adda baatan? Nama akkamii turte mee jaal Falmattuu? Falmattuun 97 nuti barnoota irraa ari'amnee jirra. Falmattuun faasa ari'amanii jiru. Yeroon ishii durbaa jiru boontuu shuggii kan jedhamtu amma lubbuun jirti. Biyya biraa jiraatti. Addee nu biratti bara 97 san kaafaa bakka bu'anii dorgoman addee Dirribee Yirgaa dhalattuu jalluuti. Amboo keessa jiraatu. Ani immoo iddoo isaan faana isaan akka jaala qabsooti haadha. Isaan biraan deema mana isaaniin bula. Simmanyi faas achi dhufu dubaroonni baay'ee jira. Yeroo san kaane xiqqaadha. Manuma addee Dirribee fa kana walumaan bulla. Achumatti wal beekna. Falmattuun faas boontoodhaaf haadha isheen achitti wal beekna. Hiriyaa kiyya boodarra isheen inni hidhamte osoo hin hidhamin 98 kan hidhamte mana keessatti baay'ee reebamtee yeroo dhukkubsattee jirtu mana dhaatti hiriyaa kiyyaa biyya biraa jira. Injiru fullaa safafaana deemnee gaafachaa turre. Nuyi barbaadamaa jirra baay'ee gaafachuu waan nurra jiruuf gaafanna malee maqaa biraa waraqaa eenyummaa maqaa biraatiin baafannee deemnee gaafachaa turre. Achi booda waggaa nu hidhamnu immoo isheen mana dhaatti baatee bosona galtee dookumentarii ishee sanillee anu mana keessa taa'ee tana ilaale. Kan gaazexeessaan Keeniyaa tokko Keeniyaa kan godhe san hiriyaan kiyya biraa Maqaleetti kan hidhamee nu bira dhufee jira. Samaariidha ijoollee shaambuti. Isa barsiisaa waan tureef yuunivarsiitii kompiitara qaba. Isatu fidee dhufee ilaale. Saba saniin arga akka isheen bosona deemte saba saniin arga. Akkamitti dhageesse immoo wareegama ishee? Wareegama ishee erga nuti mana dhaatii baane ishiin hin jirtu. So eessatti akka wareegamte yoom akka wareegamte eenyuun akka wareegamte wanti beekamu hin jiru. Wareegamte wanti jedhamu confirmation hin qabu. Dhabamuudhuma ishee malee. Akkasumatti hin dhabne jechuudha. So as buuteen isheen hin beekamne jecha. Yaasin Jumaa irra deddeebitiin waa'ee isheen haasaa. Gaazexeessaan Keeniyaa bal'inaan waa'ee Falmattuu yeroo haasa'u argees jira, dhagees jira, dubbisees jira. Waliinis haasofneet jira carraa biyya keessa dhufu yeroo argadhetti jechaadha. Hundaafuu Rabbii waan gaarii nu haa dhageessisu jenna. Wanti keessa darbame waan ulfaataadha. Garuu irraa baratamuu qaba. Dhaloonni kunis beekuu qaba waan jenne gara miidiyaatti finnee wajjin turtii taasisuu fi eegas egaa barumsa kee xumurteerta. Jijjiiramni kunis dhufee jira. Jijjiirama booda hoo Tasfaayeen baala gizee ta'e moo maal keessa jira?
Dhiyeenya kana akkuma beektu gareewwan uumamanii Oromiyaa naannoo garaagaraatti uummata keenyas dararan kan agarres jira kan irraa dubbatamaa tures jira ajandaa ta'e. Sanniin akkamitti ilaalta wareegama isin kaffaltan sana wareegama lafeen baay'eetti caccabe lubbuun baay'eetti dhabame kana mee walqixa keessummaahee jira jennee uturraa kaane wayya. Maaltu ture seete masii dura nuti akkaataa ittiin gara poolitikaa Oromoo kanatti namni dhufutu addaan gargari. Namoonni baay'een sabni koo miidhameera Oromoon marjinaalized ta'eera waan argachuu maluuf dhabeera aangoorraa dhiibameera diinagdeerraa dhiibameera lafa isaarraa buqqa'eera hidhamee reebamee dararameera biyya abbaa isaarratti kabajamuu qaba. So kanaaf aarsaan irraa barbaachisu waan nama mudatu kamiyyuu kaffalee roorroo fi salphina kana saba kiyyarraa nan buusa jedhee gara qabsoo Oromootti kan dhufuu fi akkanumatti dhukkee kaasee qabsoo Oromoo irraa waa xaqqamamuuf kan dhufu jira. So nuti kan keessatti guddanne gaafas jaalala Oromoo haqa dhugaa namummaa irratti bu'uura kan godhateetu keessa keenya jira. Kijiba kanaaf ufuu hin dandeenyu. Maaliif keessatti hin guddanne hin beeknus. Jijjiiramni kun dhugaadha aarsaa guddaan itti kaffalameeti. Qabsoo Oromoon jaarraa gadi hin taane itti geggeessatu deebii argatee dhufe salphaatti miti. Qabsoo itti fufaadha. Jaallan har'aa waggaa meeqa kana dura du'anis qabsoo gaafas jalqabe qabsoo 60 keessa jalqabe santu bu'aa itti fufiinsaatu irra dhufe malee yookaan har'a akkuma namni jedhamu abbaan ta'e gadi ba'ee waan dubbateef qaamni mootummaa warra wayyaanee keessa jiran sunis akka gadi ba'anii dubbataniif kan haala mijeesse qabsoo itti fufaa waggaa jaarraa walakkaadhaaf Oromoon geggeessaa ture sanidha. Gaafa yeroo baay'ee immoo biyya kana keessatti jijjiiramni gaafa dhufu jijjiirama dhufu kanatti jijjiirama dhufe sanirraa qooda wayii fudhachuudhaaf wal saamicha jira. Wal saamicha aangoo nasi caala qabsaa ture. Aangoon kun anaaf osoo hin ta'in siif malaa anaaf malaa kan jedhu irratti garaagarummaan uumame garee gandaa fi akkaataadhuma walitti dhiyaatuun namni hunduu wal faarsee injifannoo wal saamee waan barbaade waliin jedha. Anaanis waan barbaade jechuu danda'a namni waan agartee Oromoon kijiba gurguddaa walirratti taasisuun aadaadha. Aadaa ta'e beekana balleessuu hin dandeenyu Oromoon wal tuffataa wal arrabsaa namni biyya kanatti immoo siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaatee hin tuffatamin hin arrabfamin hin jiru. Muummicha ministeerayyuu akka milishaa qabalee tokko gaditti dabarsanii arrabsu miti. Xiqqeessus yaa. Innis waan barbaadeen jedhu nuti garuu numa jechaadha. Ani anuma jechaadha. Waanuman keessa jiraadhu akkuma jiru sanan jira malee wanti namoonni jedhan sun anaan ibsuu hin danda'u. Siyaasa qabsoo Oromoo gadi irraa kaaftee nama beekudhaati. Waan siyaasaas karaa sooshaal miidiyaa kan irratti waan tokko yoo barreessitu ni mul'ata. Haalli siyaasa keenyaa amma irra jiru maal fakkaata? Siyaasa keenya yoo kan balleessu maal jettee yaaddatte? Siyaasni keenya dhugaadha bakka durii hin jiru. Bakka durii hin jiru gaafa hin jedhu immoo akka malee guddatee akka malee qaroome siyaasa ammayyaa geggeessaa jira jechaa hin jiru. Uummanni biyya kanaa rakkoo diinagdee qabaa. Rakkoo diinagdee kun immoo rakkoon barnootaa akka dhuftee jira. Namni 50 da'u tokko uummanni biyya kanaa barnoota hin qabu. Inni barate sunis akka barateetti osoo hin taane akka bareetti jiraata. Aadaa saniin amma barnoonni namni baranne jedhanii warra hin baranne jedhanii habaaran kunu ofii isaaniitiyyuu akka nama barateetti akka nama ammayyaatti yaaduu jenne ittuma nama biraa arrabsoo ta'e malee yaadanii barnoonni isaanii Oromoodhaaf homaan buufne jechaadha. Barnoonni isaanii Oromoodhaaf siyaasa Oromoo yoo hin jijjiirin Oromoodhaaf marfee yoo hin hojjenne warri baratanis akkuma nama hin baratanii sanii ta'u jechaadha.
rakkoon walxaxaa itti fufiinsaan jiru siyaasni keenya akka hin qaroomne kan godhe irra caalli doofummaadha yookaan immoo hayyoota akka doofaatti yaadanii waan gaggeeffamuu fi deemee garuu siyaasni keenya bakka duriin jiru fooyya'insa agarsiisee jira. Aangoos qabatee jira. Haala duuba deebi'uu hin dandeenye irratti fiixee tulluu fagoo irratti eenyu irraa buusuu kan hin dandeenyetti bifa salphaadhaan san irratti fannifamee jira jedhee yaada. Yoo taates qormaata hedduu keessa jira. Galata Waaqaa inuma injifannaa jedhee yaada. Jecha kee keessatti nan sodaadhe hayyoota doofaa jettee hayyuu ta'ee doofaa kan ta'e jira tokko farraa isa si gaafadha. Lammaffaa irratti immoo siyaasni keenya kutee jira, ol kutee jira, akka gadi hin deebinetti fagaatee jira, wantoota jettee kaastee jira. Riilii kun dhuguma wanti jedhus si gaafachuun barbaada. Maaliifi wanti nuti amma ilaalaa jirru kun waa'ee tokkummaa Oromoo yoo kaastee, waa'ee siyaasa Oromoo kaastee, waa'ee dinagdee uummata keenya gidduu jiru yoo ilaalte baay'ee walirraa fagaataa fi faffacaadha. Kun immoo riilii walitti nu fidaayee walitti nu siqsuu danda'a kan jedhu sana waan keessa darbarteerraallee muuxannoo dubbisteerraallee kaanee otoo kaasne natti tola Tasfish. Hayyoota doofaan jenne hayyoota akka doofaan jedhe. Hayyoota akka doofaa gaafan jedhu hayyuun yoo akka hayyuu hin taane maqaa biraan qabu hayyuu akka doofaa yoo jedhame malee. Barnoonni immoo yeroo hundaa kolleejjii keessa darbanii dookumentii sartifikeettii daraddaruu qofaa miti kan ibsamu waan baratte saniin lafarratti agarsiisuudhaan yoo barnoonni kee rakkoo Oromoon furre yoo barnoonni kee tokkummaa Oromootiif hin hojjenne yoo gamtaa Oromootiif hin hojjenne guddina siyaasa Oromootiif yoo hin hojjenne barnoonni kee sun gatii hin qabu jechaadha. So barattee akka hin baranne ta'udha. Maqaan kee hayyuu akka doofaa hayyuu doofaa hin jenne beekadhu. Hayyuu akka doofaa. Hayyuudha garuu akka doofaa. Akka doofaatti. Yoo barnoonni dookumentii tuullattee borsaa baattattee cinaatti galtee suufii keewwattee karabaata godhattee nan baradhe jettee hafuuf qofaa miti. Waan baratte saniin rakkoo sabaa furuudha. Yoo barnoonni hayyoota keenya Oromoo gaaddisa tokko jalatti wal hin qabne rakkoo siyaasa isaa rakkoo dinagdee fi hawaasummaa isaa yoo hin furre deebiseetuma warri baradhee jedhan kun namootaan doofaa yeroo jedhan gaha. Barnoonni isaa erga homaan goone tamboosaa aarsaa borsaa isaa baattatee warra hin baratin yoo baare maal gatii qaba? Maal godheensaa? Barnoonni isaa warra hin baratin saniin maal caalee nutti agarsiisuu qaba? Yoo akkas hin taane hayyuu akka doofaa maqaa biraan qaba. Raddeeteerta. Hundaaf egaa turtii kan taasisaa jirru kabajamtoota hordoftoota keenya Tasfaayee Bookaa wajjiniini. Tasfaayee Bookaa wajjin immoo waan baay'ee haasaa jirra. Hanga xumuraatti akka nu wajjiniin turtaniif ammas isin affeerra. Walitti deebineeti jira egaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Tasfaayeen egaa waan baay'eetiin hamatamta. Hamiiwwan namni inuma hamatama. Namni maal naan jedhe hin jedhini namni waan namaan jedhu hin dhabuuteedha. Oromoon yoo mammaakus. Waan naan jedhanii sodaatanis otoo waan jedhin darbuunis sirrii miti. Ammoo qabsoo Oromoo keessatti waan baay'ee akka dabarsites haasaa keerraas dhagahaati jirra. Qabsoon Oromoo akka isin aarsaa kafaltaniif sanarraa sadarkaa sanarra jiraahi. Warri kanaan dura wajjin turtanoo amma eessa jiru? Kan jedhu sanas asumaan nu kaasne. Dhugaadha. Siyaasni Oromoo guddateen dhugaadha. Akka ilaalcha kiyyaatti guddateera. Maaliif waggaa 50 kana gaaffiin Oromoodhaa gaaffii biraa ture. Amma immoo gaaffii biraati. Qabsoon Oromoodhaa kiloo 4 jira jedhee nama naani. Qabsaa'onni bakka isaanii qabsaa'onni Oromoodhaa bakka isaanii maluu hin arganne dhugaa. Maaliif jijjiirama booda akkuma isin jedhe biyya kanatti gaafa abiyootiin dhoo'e jedhan sanis
waanuma akkanaatu uumame beeki. Bakka salphaa kan warri hin duune warri warraaqsaaf hin duune warri qabsoodhaaf hin duune gaafa dubbiin salphattu bakka sanitti namni biraa seenuu hin danda'u. Namni immoo of kennee duudhaaf qophii ta'e iddoo akkasitti mul'achuu hin barbaadu. Iddoo dibbee sanitti. Duuba jira naannichaa jira. Ammas akkasumatti saamaman jechaadha bara jijjiirama kanatti. Waan isaanii malu saamamanii jiru. Dhugaadha namoonni ifin gargaarsa illee dhabanii qaamaaf xiinsammuudhaan miidhamanii iddoo garaa garaatti kufan jiru. Anatu miidhamee anatu akkas ta'e iddoo akkanaan ture jedhanii maqaa jira miidhabeetiin kan nyaatanis jiru. Wanti hunduu qiricaa ture. Hunduu qiricaa ture. Galata waaqaa. Wamtuu waan hanqates jirra. Sammuun keenya hin miidhamne, qaamni keenya hin miidhamne jirra miti. Dantaa dhuunfaatiifis moo miti kan qabsaa turre. Dantaa sabaa, dantaa waloofiiti. Oromoon akka kiiloo 4 seenuu fi Oromoon waan isaa malu akka argatuu fi ammas Oromoo waan isaa malu guutummaatti hin arganne. Amma Oromoo guutuun Oromoo waan isaa malu argatutti amma qe'een Oromoo nagaa taatutti qabsoon itti fufu. Egaa Tasfaayin kan dhalatee guddate naannoo Jalduutti. Nageenyi naannoo sanaa maal fakkaata? Hawaasni hoo haala maalirra jira? Jalduun durii fi jalduun ammaa hoo maal fakkaatti? Mee kanas nu kaasi. Dinnichi jira akka durii. Dhugaa dubbachuudhaaf aanaan Jalduu teessuma lafaatiin waan irraa baanee jirra. Asfaaltii irraa baanee jirra. Ijoollee piistaa jechaadha. Daandii irraa baanee waan jirruuf namoonni keessummaan baay'ee nu bira dhufuu hin danda'ani. Uummatuma achitti dhalaate san yoo keessummaan tasa dhufe malee nama bichaata achi jiraata jechuudha. Naannoo sanitti dura nageenyi isaanii baay'ee miidhaman turre. Iddoo mootummaan illee dhaqee akka malee to'achuu danda'u miti. Bara Dargis bara Lasillaases to'annoon mootummaan baay'een isaan irra hin turre. Bara wayyaanee kana abaa'uun erga chaarterii keessaa ba'e iddoo waraanni muraasni keessa socho'aa turanii fi waraanni itti gaggeeffamaa ture gara 86tti isarraa kaasee amma barii jijjiiramaa sanitti waraanni hidhatee socho'u ganda san keessa hin turre kaararra rafuu dandeessa namni si tuqu hin jiru. Erga lolli dhume nuti bilisoomne jennee Oromoon kiiloo 4 gaalee jennee absoo xumurreerra hin boqonna jennee wayita yaaduu jalqabnutti waraanni naannoo sanitti akkuma dura siin jedhe iddoon sun akka wildlife waan akkasiitiin caakkaa bosona baay'ee bosona fi iddoon akkaataa ji'oogiraafikaaliidhaanis Gindabaratti jira. Gindabaratti duuba immoo Gojjam goof immoo lagaa fi caakkaa jira beeki. Saniif mootummootatti illee yeroo durii gaafa gootota qonnaan bultoota Jalduu maal kan jedhamu jira. Gibira kaffalan turre jirri. Inni falmatti. Caakkaa keessa guutanii loltoonni abaa'oo jedhanii waaman kan mootummaa shanee jedhuun dhugumatti uummanni sun amma seenaa keessatti waan argaa hin beekne keessa jira. Waan nama gaddisiisu keessa jira. Uummanni Jalduu Gindabaratti meettaa roobii hiriyaa san irratti barachaa guddadha. Faamiliin kiyya jira. Jalduu keessatti qofaa miti meettaa roobii Gindabaratti nan beeka. Hanga Mugaritti seenaa keessatti waan Oromoo waliigala kan hin argine hin beeknan uummanni naannoo sana erge ammas waanuma akkasii keessa jira. Xiqqoo amma tasgabbii qabanatti fakkaate. Kumaataman ajjeefame saamame namni gudeeddame haadhaaf intala wal biratti abbaa manaa biratti gudeedu hidhattoonni bosona dhufanii naannoo Gindabaratitti Jalduu Mugaritti Shawaa Lixaa kana keessatti hidhattoonni Oromoo fi qabsoofna jedhan waan Oromoo irratti raawwatan seenaan galmeessee jira. Waan keessa namatti hin baane. So kana mootummaan hanga tokko to'achuu hin danda'u nageenya uummata naannoo sanaa tiksuu hin danda'u ture maal ture rakkoon? Maaltu ulfaate mootummaatti? Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan tokko mootummaa jedhamuudhaaf
daangaa sararamee Kabachiisu. kutaa inni bulchu keessa jiru san irratti olaantummaa humnaa yoo qabaatedha. Hangasitti biyya tokko keessatti hidhataan lama jiru. Kun dadhabbina mootummaa ta'ee yaada. Daangaa sararatee natu bulchaa jiru keessatti erga nageenya uummataa hin eegne rakkoon kan jiru mootummaarra jedhee yaada. Egaa iddoowwan garaagaraas haaluma wal fakkaatan yeroo adda addaatti yeroo mootummaa ni dhageenya. Kan egaa itti gaafatamummaa mootummaatis jennee yaadna. Hawaasni naannichaas akkasuma waan baay'ee isaa to'achuu danda'a. Ijoollee isaa to'achuu danda'a. Qabeenya isaas waan kee irratti hanga lubbuu kennu gahuu qaba jedhee yaada. Diduu qaba ummatichis waan isaan taane yoo ta'eef immoo osoo kee gadi tole hammatee kunuunfatee jiraachuu danda'a. Waan nama gaddisiisu warri ABO deeggarra jedhan ABO'n uummata bilisa baasuuf hidhatee bosona jiru jedhanii magaalaa kana keessa deemanii dhaadheessan. ABO'n isaan jajan ABO'n isaan dhaadheessan dubartoota Oromoo mana guutuu dabalate dubara mana guutuu ulfeessee goota deessaa dahi kan jedhu abbaa biratti gudeedee mana guutuu dubara 5 kan godhe. Isaan immoo miseensa keenyaa miti caasaa keenya jalatti warra bulanii miti yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraa irratti yeroo kennan. Qumaara poolitikaa taphachuu isaaniiti akka isaaniitti karaa biraa walumaan jiru. Maaliin mirkaneeffachuu dandeenya? Yeroo baay'ee yeroo barreessitus komiin kee injaju bar karaa biraa immoo injaju isaan hidhataniit qabsoodhaan mana biyyaa ala jira siin jedhani bar karaa biraatiin waliin beeknu malee ni jajan jara akka qabsaatti ilaalu akka jarri sun akka Oromoof qabsaa jiranitti divine godhu gaafa waa'ee jaraa dubbatan. Nuti immoo bubbaasee beelaan hidhamuu danda'u kaasitti. Waan biyya kana jiru warra jara leellisan. So uummanni jara leellisaa jiran erga qabsoo nuti xumurre booda warra ganaa daggala keessaa ABO'n eessa turte beektaa? Gaafa jijjiirama ture eessa ture? Jijjiirama ture? Eertiraadha boqqolloo qoffora ture ABO'n. Eertiraadha. Hanqabamanii wayyaaneen Suudanii qabdee fiddi, Keeniyaadha qabdee fiddi. Nama homaan godhinu Tasfee Camadaafaa Keeniyaadhaa fiddee dhuftee ajjeefte bara. Wayyaaneen. Gaafa silaa qabsoon hidhannoodhaa dhugaadhaan Oromoo barbaadu sani Oromoo barbaachisani namni tokko ittiin daggala ginda barates jalduu mugar keessan turre. Yeroo ati miseensa turtetti namni waa'ee qabsoo Oromoon beeku warri naatoo Oromoo hin qabne daggalatti duudi kana. Yeroo ati miseensa turtetti qabsoon akkasii ture jira? Hin turre. Fakkeenyaan amma Keeniyaatti deemera. Asii poolisii ajjeeftee osoo jedhanii osoo na barbaadanii amma Keeniyaa deemera. Amma Keeniyaa deemee hin beeku. Gaafa achi geenyu iddootti boqochiisan tura Keeniyaa keessaa iddootti boqochiisan tura. Hidhattoota muraasatu naggala keessadha. Nama loluuf deemu kana hundaa simachuudhaaf fedhiin qabanii ittiin qomboofne akkuma asii deeman jechaadha. Fedhiin qabanii. So selective nama filu ture? Odoon hin beekin waan aanan hin beekne biyya kana sababa isaan biyya kanatti na deebisanii jedhameen. Fira isaan immoo biyya alaatti geessu. Namni fira qabu Keeniyaa keessa fira qabaate bakka ta'e fira qabaate maqaa qabsoo Oromootiin kan hin barbaadamne ani asii poolisiin naariitee poolisii ajjeeftee dhanii murtii umurii kana faqadhee hoggaan deemu yookaan daggala nan galchine yookaan diina jalaa nan baafne gara biyya keessatti na deebisu. Maqaa keenyaan immoo namni hin barbaadamne nu fira isaanii gara biyya alaa geessan. Hojjaan kan. Egaa ati karaa qabsoo dheeraa dhuftee ammaan geessee jirta. Amma hoo maalirra jirta? Waajjira tokkotti qacaramee hojjechaa jira. Mana barnootaati. Dhaabbilee olaanaa keessatti kan hojjetudha. Kanumarra jira. Kanaafuu waan ati gaafate sana keessa jiru si jechaa jira malee. Ayyee haa ta'u. Hundaafuu egaa waan baay'ee waliin kaasne tarii egaa wanti dhaamsi akka dhaamsaatti dhaloota kanaafis nan dabarsa jettee yaaddoo jiraate mootummoota jijjiiramaa dhufanii fi siyaasa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti
ilaalchota jiranis bal'inaan beektaa. Ammatti immoo mootummaa kanatu nu baasa jettee ilaalchaan deeggaraati jirta. Gargaaraas jirta. So mee waan dabarsituuf dhaamseeti dabarsituuf egaa dhagahuu caalaa keessa darbanii arganii waan hunda dhandhamanii darbuun caalaatti jijjiirama amma jiru kana tarii tikfachuu keetiif sababa sii ta'uu danda'a yaada. Dhaamsi dabarfattuu jiraates maalansiif carraa kenna. Dhaamsi kiyya tokkoo fi salphaadha. Siyaasni keenya yaa guddatu, yaadni keenya yaa guddatu, siyaasni keenya yaa qaroomu, walaa kabajnu, walaa jaalannu, amantii fi gandaan wal qooduu dhiifne tokkummaadhaanii nuti uummata guddaadha akka Oromootti Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan jiraachuuf Oromoon jiraachuun dirqama. Amma immoo seenaa keessatti akka carraa aangoon biyya kana geggeessuu harka keenyatti kufee jira. Siyaasa Oromoodha sadarkaa tokko dabalee kana guddifne gara kana caalaa akka ceesifnu walaa kabajnu waliin hojjennu ulfina walii haa kenninu yaa qaroomnu siyaasa keenya yaa qaroomsinu jedha. Hundaafuu egaa yeroo biraas walitti deebi'uu ni dandeenya. Wanti hafe yoo jiraatee fi maaliif nama akka keetii kanarraa muuxannoowwan hedduu barachuu barbaanna. Yeroo jalqabaatiifis waan ta'eef miidiyaa irratti kan dhiyaattee fi baay'ee si cinquun barbaanne. Hundaafuu as istiidiyoo keenyatti argamtee turtii kana fakkaatu bareedaa kana muuxannoof mudannoo kennu qooduu keetiif guddaa si galateeffanna. Tasfaayee Bookaa Irkoo qabsaa'aa dargaggoo guddaa galateeffannaa wanti jettu nu jiraate. Egaanis nu kabajjii istuudiyoo keenyatti argamtee keessumaa Soofmar poodkaastii keenya waan taateef guddaa si galateeffannaa ulfaadhu. Ayyee galatoomna.